Suez Kanaal daandii guddicha galaana addunyaa yookaan daandiidhaan kan fayyadamu yoo ta'u, Suez Kanaal kana ergamu daandiiwwan bishaan namtolchee galaana Meediteraaniyaa fi galaana Hindii karaa galaana Diimaatti kan wal quunnamsiisudha. Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduutti doonii kallattii addaa darbuu kan dandeessu yoo ta'u, bu'a qabeessa ardii Afrikaa osoo hin naanneen gara kaaba Atlaantikaa irraa gara galaana Hindiitti kan darbuu kan taasisudha. Daandiin bishaan kun daldala idil addunyaatiif murteessaadha. Kanarraa kan ka'e bara 1989 irraa banamee ilaan gammaatti wirtuudha waldhabdee ta'uu isaa ni beekama. Suez Kanaal eessatti argama? Suez Kanaal Masri Gibsii keessatti galaana Meediteraaniyaa irratti kan argamu poortii Said irraa gara kibbaatti hanga magaalaa Suez qarqara kaaba galaana Suez irraa kan argamudha. Maayilii 1,100 kan dheeratu yoo ta'u, sululi kun harka guddaa Gibsii fi Sinaay Daseet kan jedhamu irratti kan argamudha. Ijaarsi isaa waggaa 10 kan fudhate yoo ta'u, adoolessa 1769 irratti ifaan baname. Lubbuu namoota 1,000 lakkaa'aman ijaarsa isaatiif kan galaafatee mane. Abbaa taayitaa Suez Kanaal kan qabuu fi kan hojiirra oolchuun kan beekamu Gibsii yoo ta'u, sululli kun dooniiwwan biyyoota hundaaf banaa ta'uu kan yaadame yoo ta'u, kaayyoo daldala yookaan addunyaatiif kan ooludha. Akkasumas waraanaaf illee iddoo kan ooludha jee kan beekamudha. Ijaarsi Suez Kanaal injiinarii Faransaayii kan ijaarame yoo ta'u, daandiiwwan galaana Meediteraaniyaa fi galaana Diimaa wal quunnamsiisuuf bara durii irraa eegalee kan yaadame yoo ta'u, yeroo sanitti namoonni baay'een laga xiqqaa kan Naayilii fi galaana Diimaa fayyadamuudhaaf kan turan yoo ta'u, isa kana akka hin danda'amnetti ilaalaa kan turanidha. Haa ta'u malee Meediteraaniyaa fi galaana Diimaa gidduutti walitti dhufeenyi kallattii jiraachuu isaanii sadarkaa ol ka'iinsa adda addaa lafaa kan qabudhaan jee kan mirkaneesse Faransaay yeroo duraatiif kan turedha. Kanaaf daandiiwwan lafa irraa adda addaa jechuunis konkolaataa fi baaburaan kan harkifaman fi namootaan deemanii kan dabranidha. Haa ta'u malee keessattuu Yuunaayitid Kingdom koloniyoota ishee kan akka Paakistaanii fi Hindii wal arguudhaaf barbaachisummaa isaa baay'ee itti yaaddee kan furtedha. Yaanni suula guddaa karaa kallattii qaamolee bishaanii lama gidduutti argamsu bara 1900 kan ijaarame yoo ta'u, kunis hojii qorataa injiinara Faransaayidhaan kan deeggamedha. Yeroo duraatiif Faransaay kan hojiirra oolchitee itti fayyadamtu ilaan bara 1998 Suez Kanaal kana kontirool jala oolchitee turte. Qorataan Faransaay injiinar Ismuus Suez Kanaal gaggeessaa qorannaa gaggeessuudhaan qaraana kana qotanii wal qixxeessuun ni danda'ama yaada jiru waan fideef amata 40 kan fudhate yoo ta'u, yeroo sanitti ijaarsa qulfii hin qabne ijaaramuu kan danda'u yoo ta'u, ijaarsi isaa haalaan salphaa taasiseera. Qubsi siyaasaa naannichaa uumame ijaarsa suula kana irratti dhiibbaa hamma gaggeessee ture hangana ijaaramu. Bara 1940 irraa eegalee Gibsi, Israa'elii fi Siiriyaan gaafa lola kaasan Suez Kanaal kana cufamee kan ture ni beekama. Garuu haa ta'u malee daangeffama teekinooloojii ijaarsa yeroo sanaa wajjin wal qabatee baasii gara doolaara biiliyoona 100 kan itti ba'edha. Suez kun mootii Gibsii Said Paashaadhaan eebbifamee hojiirra kan oole ta'u, yeroo ammaa kana harka Gibsiitiif kan jirudha. Guyyatti ilaanga doonii 100,000 ilaanga kanatti kan ga'u kan gaggeessudha.